Ashama harka fuudhee akkam jirtan nagaa rabbii isiniif haa ta'u lafaaf iddoo jirtanitti akkam turtanii akka isaa kana keessan nagaa keessan miti nagaa godha galata waaqayyo. Mee akkam qophiin ayyaana kunii maal fakkaata isin biratti ana biratti bareedaadha rabbitti haa tolu baga geessan baga walumaan geenye ayyaantutu ayyaana argaa jedhu kanaaf baga waaqayyoon bara haaraa kanaan isin gahee baga walumaan geenye walumaan ayyaana gammachuu kan milkiin ufaa ta'u isiniin jechaati. Barri kun bara jaalalaa bara milkii bara ilmi namaa waan qabu waliin nyaatee dhugee kolfee taphatu rabbiin haa taasisu. Maaliif wanti hundumtuyyuu keessatti ofiitti eenyumtuu waan gaarii hawwa waan ta'eef hundi keenya iyyuu osoo barri kun bara jaalalaa bara gammachuu keessumattuu barri boo'ichaa barri gaddaa kun lammata nutti hin deebine hundi keenya iyyuu hawwiin kan keessa keenya guutamee jirudha jechuudha. Ammas immoo wanta keessa keenyatti hawwine kana rabbiin ufaa taasisu. Rabbi bara boo'ichaa kana nurraa dabarsu bara gaddaa kana nurraa dabarsu bara jaalalaa bara gammachuu bara ilmi namaa waanuma xiqqoo irratti wal jaalatee waliin afaan gaarii dubbatee walii galee jiraatu rabbiin ufaa taasisuun isiniin jedha. Maaliif namni kamiyyuu amantaa ofiisitti kadhannaa yoo taasise waaqayyoos immoo nama tokkorraa tokkoof dhagaa jechuudha. Kanaaf hundi keenya iyyuu kadhannaa haa taasisnu barri kun akka nutti hin deebine. Maaliif dhugaan isiniin jedha eenyumtuyyuu jechuudha. Biyya keessa jiraatee alas jiraatee namni sammuu firii ta'ee toyyuu jiraatu hin jiru jechuudha. Hundumtuyyuu keessa isaatitti cannaqamaa osoo boo'u jechuudha kan jiraatu. Kun immoo iyyuu biyyi keenya yoo nagaa ta'e biyyi keenya akkuma waliigalaatti biyya keenyatti nageenyi buuheedha. Kan nuti illee nagaa argannee toyyuu iddoo deemneetti hojjetannee toyyuu sammuu keenyaan nagaa argannee hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf rabbiin nagaa nuuf haa deebisu. Waaqayyo nagaa nuuf haa deebisu. Akka amantaa keenyatti rabbitti bu'uudha. Maaliif namni rabbiirraa eeggate hin dhabu. Kanaaf rabbitti bu'uudha. Kadhannaa taasisuudhaan isiniin jedha. Barri kun akka lammata nutti hin deebine jechuudha. Maaliif inni boo'ichaa gaddaa baay'ee jechuudha. Baay'ee jechuudha. Keessaa bakka kan halkan hirriba nama dhowwee guyyaa hojii nama dhowwu kun akka lammata nutti hin deebine kadhannaa taasisuudha. Kanaaf bara jaalalaa bara gammachuu rabbiin nuuf haa taasisu jenneetiyyuu fuula rabbii dhaabbannee akka amantaa keenyatti rabbitti haa boonyu hin jedha. Baga geessan sirumaan jechuuf an dhufee kanaaf baga geenyee walumaan ayyaana gaarii kan gammachuu kan milkii kan badhaadhinaa rabbiin nuuf haa taasisu isiniin jedha. Hundi keenya iyyuu akkuma amantaa keenyatti keessa keenyatti hawwii jiru rabbitti himannee rabbitti fuula rabbii dhaabbannee yoo rabbittiin keessa garaa keenya himannee rabbii nuuf dhagaha. Kanaaf lammaffaa akka nutti hin deebisne kadhannaa haa taasisnu rabbiin haa kadhannuun isiniin jedha.